Kot pulinta bata. Mara kota wali. Yusuf ila jada beta, Yusuf ila mishate. Sitte be trebe. Ifam gafa. Malin fet. War bat. Gafin kiya. Pulin injira mati. Aditin gurracha tum tabetta. Aditin di male tumu jirta. Inka ba. Garu nanne sunichi gurracha kun adi jada ma suni di mada. Ati mana ke direct gurracha ko halo lo. Pasu gargara kawe. Gurracha injira. Abatu ko sagal percent ko gurracha jada masu. Saddet gurracha ba idu. Saddet gurracha. Kicha gurracha be ases garu. Kuno kunichille injira ka kuno. Akasta wono de yaad male. Aha. Malif aditin ufrukuta me ati gurracha mati. Malif aditin gurracha rakut. Echun dubbi akasitti halille taw danda garu. Beka. Ati malif tabatta me. Ati malif tabatta. Ani sabbu iku wara chuti tabanna mal akasi du ori iha kawachu. Okay, ika amma kabachu mala beta. Wanti kamale bitamun jir. Iko nam dubbi mala du akasa. Aye kala so. Ati oma jette kotte kenna genne Nanje tu arrade gurracha tokkoli kammal warri adi tokkoli kammale gurracha ko kanafu da gurracha amma ditin tabatta bole garudu adi tabata gurracha tabata yaada qabda warra puli hojjetu warra puli midhaso jira miti re saayizin kaadii guddaadha miti warra kan maal jettare yaada qabda pulin taphatta miti garuu pulin tabata nandetta dikko mee taphadhu mee galchi mee boolla sana kun boolu suri galcha galchi ne maaliif adii scratch ta'e gurraachi maaf scratch hin taane maaliif lakkoofsi hin taane akka warra kaanitti Inni guddaalle. Gurraacho Nalini no. Warri gurraacho. gurraacho Warri haalle gurraacha miti. Kalaa gosa qaban. naagale maaliif gurraachaan hin tumtumeeti Gurraachaan. akkuma adiitiin gurraacha taphattu gurraacha irraa maaf adiin taphattu Warrumatiitti ajolitti. warra kami isaan warra kami Niin immoo bitantoota. maaliif ta'e waan sun Waan isaan hangalu garuu. ati gurraacha moo adii Yaani gurraacha. Adiin akkamitti yoo ilaalle namaanis ta'e dibiinis bitaadha yoomiyyuu. adii immoo ayyaman ta'an sanatti Itti namana. kanaaf ani bitamaadha jechuun jirtaati Ani bitamaa miti malee. akkas taana akkana ka Adiin kun maaliif warra kana gashee fixaa kan jedhuufi. Adiin kun nugusaadha. Akka nugusaatti warra kana cufa gashee fixee qophaasaa fi hafanii. okay kanaaf waan kun sirrii taa'e Kanaafuu kun mootii adiin mootii ta'uu qabattaare mootiidha adiin. Isumatti kan rukutee fixa malee inni kaanis deebi'ee rukutu. Kanaafuu hojjetillee sallaa. yoo kunichi yoo rukute maal rakkoo qabame Ta'in adabama. maaliif Nugusa. maal jettaati mee Amma akka gaafii keetii yaada keetiis akka darbummaatti ilaala. Akka yaada kiyyaatti gurraachi kunillee rukute rakkoon qabudha. Adiin qofti rukutuun utuu jijjiirame illee rakkoon qaba. Achillee adii bituun dirqama. okay kanaafuu gurraachaan illee taphannaa jetta kanaafuu warra puulii jettuuf dhaamsa qabda maal jettan maal jettan Kanaafuu adiin qofti nu bituun qabu. Nuun gurraachaan adii binnee gurraachaan taphachuu qabna. kalarii yaada kee jijjiirratte Adii kana kalee dubiduu malame. maaliin kalarii maaliin fayyadame Gurraachaanis haa ta'u kan biraatti yoo amma kanaan taphanne maal rakkoo qabame qaamaan illee kun isaanii caala. kanaafuu guddatee dhufaa dhufachuu jirta Taphachiisu. maaliif adii kanaa warra kan rukutame Adii kanaan gurraachallee dhumattuudha, diimaallee dhumattuudha. maaliif dhoftareeti ati gurraachaa miti Kana beektaa isaan kan baranne. Nama barannee amma gaafa of galtu kana gurraachallee akka mootii nu godhaa. Adii kana kaasaan gurraacha akka mootii godhate dhoornu fidaa. Amma gurraachota adii warra gurraachaatti kan hubatuu qaba qara. Hubatee mootiin gurraachillee mootii akka ta'utti beekee mootii ta'e akka akkasii. kanaaf aarii qabdaa miti mee dhaime mataa ishee keessa gonoos keessa Akkasii ta'u. maal si fakkaatame
Yoon taphachuuf malee. Eh. Taphachuuf malee. Waan itti rukutamee sun beeku. Maal gurraachi rukutamee. Waan tokko sira haawsa beeku danda'u qabanii. Ani immoo puuliif taphachuuf malee sababii immoo inni itti rukutamu sababii immoo yeroo hunda itti rukutaniif hin beeku. Maaliif beekta amma konkolaataa adii hojjetteetu jarri gommaa isaa amma gurraacha gooti beekta? Hin beeku. Hin beektu? Ayyee. Maas ta'u kaaseetiin? Asin dura kun beekamu poolii kan warra kabajaa ture kan yaaduuti. Yaadii kun karaa nama gurraacha duraan galchuuffachaa ture faanti. Akkas jechuun warri adiin uummata gurraacha rukutaa jechuudha. Akkas na fakkaata. Okay, kanaaf maaliif ati gurraacha tumtame adiitiin? Maaliif gurraachaan hin taphatu? Alleen akkuma jenereeshiniin amma itti fayyadamaa ture waan ta'eef akkas hubannoo waan hin qabneef erga addunyaa hojii kanaaf fulaa wayitiin adii jedhanii amma ayitii sun rumutan suni yoo gurraacha rukutan baay'ee natti. Ayyee galatoomi.